Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oromoo Ispoortiidha. Odesaalee Ispoortii maddeen garaa irraa qindeessine qabannee dhiyaannee jiraan faana tura. Taphataan sarara fuulduraa lammii yeroo agwaay ganna 26 Liverpool kan ture Darwin Nunes gara Saudi Arabiyaatti deemuudhaan garee Al Hilaalitti kaleessa kan dabalame yoo ta'u, tapha Al Hilaal godhe kan jalqabaa irrattis garichatti ergama kame sa'a 24 keessatti goolii isaa kan jalqabaa lakkoofsisuu danda'ee jira. Bara 2022 Benfica irraa Euro miliyoona 75 gara Anfield Road dhufuudhaan Liverpooliif taphachaa kan ture Darwin Nunes ganna 3 mana Liverpool keessaa kan ture yoo ta'u, carraalee kubbaa gooliidhaaf ta'an fayyadamuu dhabuu fi balleessuutiin deeggartoota fi hooggantoota garee Liverpoolitiin komatamaa turuunsaa fi akkasumas taphatichi ga'umsa irraa eeggamaa ture agarsiisuu dhabuu isaatiin carraa taphachuu hedduu akka hin arganne isa taasisaa turuun ni yaadatama. Manchester United taphataa sarara fuulduraa ganna 22 lammii Sloveeniyaa Benjamin Sheshko haala nama dinqisiisuun kan ofii godhachuu danda'anii jiru. Taphatichi gareewwan gurguddoo Ingilizii kan akka Arsenaalii fi Newcastlein barbaadamaa kan ture yoo ta'u, keessattuu Newcastle United taphaticha gama isaaniitti fidachuudhaaf yaalii hedduu godhaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhumarratti garuu sababa taphatichi Manchester United filachuutiin hawwiin Manchester United milkaa'uudhaan taphatichi gara Old Trafford dhufee jira. Kanaanis Manchester United taphaticha kanaaf walumaa galatti Euro miliyoona 85 kan baasan yoo ta'u, taphaticha waliinis waliigaltee hanga bara 2030 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti isa tursiisuu danda'u mallatteessanii jiru. Newcastle United taphataa sarara ittisa duubaa fi gidduu duubaa ganna 24 lammii Jarmanii AC Milaaniif taphatu Malik Thiaw bitachuudhaa fi waliigaltee irra gahanii jiraachuu Goal.com gabaasee jira. Taphatichaa fi Euro miliyoona 40 kan kaffalan yoo ta'u, waliigaltee waggaa 5 ni mallatteessa. Taphatichi guyyoota dhufan keessatti qorannoo fayyaa gochuu fi waliigaltee mallatteessuudhaaf Xaaliyaan irraa gara Ingilizitti ni imala. Odoo ol qabatuun Newcastle United taphataa sarara fuulduraa ganna 21 lammii Ispeenii Saamuu Agehoa Porto irraa fi taphataa sarara bitaa fuulduraa fi fuulduraa ganna 28 lammii Dimokiraatik Koongoo Brentfordiif taphatu Yohaanee Wiisaa bitachuudhaa fi yaalii irra akka jiran ibsamee jira. Taphataan ittisa sarara bitaa duubaa ganna 31 lammii Dimokiraatik Riippabliik Koongoo garee Turkii Beeshiktaashiif taphachaa ture Artur Maaswaakuun Sandarlaandii waliin waliigaltee waggaa 2 mallatteessee jira. Taphataan kun bara 2016 irraa kaasee hanga 2022 West Ham Unitediif taphachaa kan ture yoo ta'u, bara 2022 liqii filannoo bittaatiin West Ham irraa gara Turkii imaluudhaan Beeshiktaashiif taphachaa turuun isaanii yaadatama. Amma ammoo garee liigii lammaffaarraa kan barana gara Premier Liigiitti ol guddate Sandarlaanditti makamee jira. Liverpool tapha xumuraa Community Shield Ingilizii Crystal Palace waliin godheen rukuttaa adabbii peenaaliitiitiin 3-2 mo'amee jira. Shaampiyoonaa Premier League Ingilizii baranaa Liverpool Crystal Palacein ni mo'ama jedhamee tilmaamamee akka hin turre maddeen ispoortii adda addaa gabaasanii jiru. Yeroo taphaa guutuutti Liverpool goolii taphataan sarara fuulduraa haaraa gareetti makame Hugo Ekitike daqiiqaa 4ffaa irratti galcheen dursa argatee turus daqiiqaa 17ffaa irratti Jaan Meetaataa Paalaas qixa taasisee jira. Daqiiqaa 21ffaa irratti Frimpong goolii dinqisiisaa galchee Liverpool irra deebi'ee 2-1 dursuu eegalus taphataan sarara fuulduraa Paalaas lammii Senegaal Saar daqiiqaa 77ffaa irratti goolii galcheen walqixa ba'uudhaan gama rukuttaa adabbii peenaaliitiitti deemanii jiru. Inside the ground. Well, you know we're talking when the guys are on. So first up, it's Mo Salah for Liverpool against Dean Henderson. And he fires it over the bar and into the Liverpool supporters. And it's an early advance to score against Alisson from the penalty spot in the first half. And he scores again, very nonchalant. Taking plenty of time, McAllister. Eventually steps up and Henderson saves it. And doffs his cap to the Crystal Palace supporters. Deliberate run up, little stutter step, and Alisson saves it off the post. So Cody Gakpo sends him the wrong way, and Liverpool are level. Oh my word, how cool was that? And Henderson saves another one.
Palace up against Alisson. Big moment. Oh, he's hit the woodwork. Oh, my word. Live Henderson to be the Palace hero, and he scores. And didn't he score well? Very experienced. Full time. I mean, come on for Mark Gahey. Deep breath from De Bennett, who scores into the top corner. And after winning the FA Cup final here in May, Crystal Palace beat the league champions Liverpool and win the Community Shield. Egaan hordoftoota keenya Odesaalee Ispoortii maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessine har'aaf kanuma yeroo itti aanu hanga garuutti yeroo gaarii.